Kanada jiran karaa Muktaar Jamaali walla kana bira ga'e dubartoota rakkatan bakka adda addaa bakka biraatti argamanii fi duqeetii nyaataaf ta'u Yuyyaa ashamaa harka fuunee kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota madda walaabuu miidiyaa kanneen idil addunyaa bakka jirtanitti nageenyi jaalalli oromummaa fi obbolummaa isinaadha qabu isiniin jecha sagantaa keenya tokko lama jechuudhaan jalqabne jira. Kuni sagantaa tamsaasa kallattii gara madda walaabuu miidiyaatiin kan isinii darbu qophii torbaaniiti. Qophiin tibba torbaanii kan qabadhee isinii dhiyaadhe aan falmataa roorootii gara madda walaabuu miidiyaatiin. Mariga dursi addunyaa kana nageenya waan taateef irra deddeebi'uudhaan yooyyaa babaaroo jechuudhaan nagaa heddummeessina. Oromoon nagaa jaalata waan taateef mariga nuti irra deddeebi'uudhaan yooyyaa jechuudhaan nagaadhaan dursine. Kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota madda walaabuu miidiyaa kanneen addunyaa kanarra jirtan biyyoota adda addaa keessa taa'uudhaan kallattiidhaan gara YouTube chaanaalii keenya akkasuma gara peejii madda walaabuu broadcasting akkasuma gama social media isaan birootiin warroon hordoftanii fi akkasuma jajjabiinsa yaadaa kallattiilee adda addaatiin nuuf arjoomaa turtan ulfaadhaa galatoomaa wayyoomaa isiniin jenna. Marigaa sagantaan tibbana keenya har'aa kan irratti fuulleffatu keessaa yoo qabxiilee gurguddoo qubaan lakkaman muraasa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Warroonni sagantaa kana hordofaa jirtan warroonni yaada qabdan bifa koomentiitiin nu barreessa. Akkasumas immoo bifa kallattii adda addaatiin yaadota keessan nu arjoomuu dandeessanii sagantaa keenya marigaa gara foddaa madda walaabuu miidiyaatiin kan isin biraan gahaa jiru. Akkuma jalqaba irratti isiniif ibsuuf yaaletti ani falmataa roorrooti. Akkasumas immoo kallattiidhaan kan isin biraan gahaa jiru gara foddaa madda walaabuu miidiyaati. Waan hundaafuu akkuma nageenyaan jalqabne sagantaan keenya kallattiidhaan hawaasa keenya bira akka ga'uuf yookaan immoo hordoftoota madda walaabuu miidiyaa hordofaniif kallattiidhaan akka dhaqqabuu fi sheer gochuudhaan laayik gochuudhaan koomentii keessan jala kaa'uudhaan nu jajjabeessaa isiniin jenna. Marigaa oduun tibbanaa keenya har'aa kan irratti fuulleffatu qabxiilee fuulleffannaa Oromoo fi Oromiyaa jiddu galeessa godhachuudhaan kallattiidhaan kan isin biraan geennudha. Marigaa Oromoo fi Oromiyaa jiddu galeessa yoo godhannu barnoota siyaasa diinagdee fi akkasuma leecaloo qabeenya Oromoo fi Oromiyaan dacheen Oromiyaa qabdu jiddu galeessa godhachuudhaan kan isin biraan geennu foddaa madda walaabuu miidiyaatiin. Meegaa waa tokko lama jechuudhaan kallattiidhaan waa'ee madda walaabuu irraa dubbadhee isin hubachiisuun barbaada. Maddi walaabuu madda seenaa Oromooti. Yookaan immoo lafa jiidhinsa qabu yookaan immoo maddi bishaanii keessaa booda madditi walaabuu bishaan qofa yookaan immoo jiidhinsa lafaa bishaan qabu qofa osoo hin taane madda qabsoo Oromootii fi booressituu seenaa Oromoo keessaa jaarraa 16ffaa keessatti Oromoo fi Oromiyaan kallattii kamiinuu yeroo weerarri daangaa itti geggeeffamaa turee fi sirnoonni darban yeroo Oromoo irratti duula adda addaa geggeessaa ture Oromoon gara madda walaabuu deemuudhaan humna isaa jabeeffatee sirna gadaa isaa tumatee waggaa 8 kallattiidhaan siyaasa isaa bakka kanatti geggeeffataa ture madda walaabuu. Marigaa waa'ee madda walaabuu isin barsiisuuf osoo hin taane sagantaan keenya akkuma jalqaba irratti isiniif ibsuuf yaaletti kan irratti fuulleffatu qabxiilee gurguddoo muraasa irratti fuulleffata. Tokko muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmad dhiyeenya kana marii hawaasa wajjin gochuudhaan lixa Oromiyaa godina Wallaggaa Naqamtee kallattiidhaan imaluudhaan hawaasa wajjin marii dhimma nageenyaa irratti marii geggeessanii jiranii gaafileen gurguddoonis kaanii jiranii marii san keessattis immootu amman tanatti uummanni Wallaggaa dhimma nageenyaatiin wal qabatee tajaajila hawaasummaa bu'uura hawaasummaa dhabuun qabu kan jedhus gara muummicha ministeeraatiin yaadota hirmaatanii fi yaadota kennamaa turan keessaa isaan hangafaati. Marigaa akkasumas Shimallis Abdiisaa obbo Shimallis Abdiisaa mootummaa naannoo Oromiyaa wajjin yaadonni gurguddoon mariin hawaasaas haala adda addaatiin godhamee jira. Kallattiidhaan hawaasnis gaafilee adda addaa gaafatanii jiran jechaadha. Oduulee tibbana keenya kan biroo immootu keessaa iyyuu Ramadaanni waggaa 1444 akka lakkoofsa biyya keenyaatti bara 2015 akka addunyaatti 2023 haala gaariidhaan biyyoota adda addaatti Ramadaanni haala gaariidhaan xumuramee jira. Sagantaan Ramadaana keessatti keessaa iyyuu gara biyya keenyaatti ennaa fuula deeffannu sadarkaa sagantaa lulluuqachiisaa yookaan iftaraa magaalota adda addaa keessatti haala addaatiin geggeeffamee jira. Magaalota akka fakkeenyaatti sagantaa iftara yookaan immoo lulluuqachiisaatiin adda durummaadhaan sadarkaa biyyaatitti akkuma biyyaatti illee argaa turre keessaa iyyuu uummata kibbaa naannoo alaabaa jechaadha.
alaabaa naannoo hawaasa uummata kibbaa kanarratti haalli ture baay'ee waan nama ajaa'ibsu sagantaa lulluuqachiisaa iftara guyyaa tokko osoo hin taane walitti fufiinsaan kan gaggeeffamaa ture naannoo hawaasa keenya kibbaa biyyattii irratti kan argaman naannoo halaabaatti jechaadha. Haala gaariidhaan qophii ajaa'ibsiisaan gaggeeffamaa ture. Haaluma kanaan Dirree Dawaanis seenaa ishee bara darbe qabdu baroota hedduu qabdu deddeebitee dhugoomsuudhaan sagantaa iftaraa qopheessaa turtetti magaalota adda durummaadhaan fakkeenya guddaa hojjetanii fi waan gaarii dalagaa turan Ramadaana keessatti magaalaa akka Dirree Dawaa fa'aa fakkeenya fudhachuu dandeenya. Haaluma kanaan yeroo hedduu dhugaan saba guddaa kan irraa dhiibamaa turtee fi uummanni keenya keessaayyuu akka sabaattis akka amantaattis yeroo hedduu naannoo jiddu galeessa Finfinnee keessatti yookaan immoo isa Masqal Addabaabaa jedhamu san keessatti marfata san keessatti hawaasni keenya haala addaatiin sagantaa lulluuqachiisaa gaggeeffamee jira. Kuni akka biyyaatti waan gaggeeffamee fi qophii baay'ee ajaa'ibsiisaa fi sirna miidhagaadhaan kan gaggeeffamedha. Sagantaa baay'ee ajaa'ibsiisotaan jechaadha. Haaluma kanaan immoo Ramadaana kana keessatti namoonni dhuunfaas kallattiilee adda addaatiin keessaayyuu bulchiinsa magaalaa Finfinnee kan ta'an adde Adaanech Abeebee kallattiidhaan mana ofiitti affeeruudhaan hordoftoota amantichaatiif sagantaa lulluuqachiisaa yookaan iftaraa gaggeessanii jiranii. Haaluma kanaan magaalota Oromiyaa keessaa magaalota akka Asallaa, Baalee Roobee, Agaarfaa, Dalloo Mannaa akkasumas immoo magaalota adda addaa keessatti Jimma Abbaa Jifaar keessatti haalli ta'aa turee fi haalli argaa turre Ramadaana keessa tokkummaan hawaasichaa duudhaan sabaa wantoota itti mul'atanii fi itti calanqisiifaman keessaa isa tokko jechaadha. Keessaayyuu Jimma Abbaa Jifaar irratti sagantaan gaggeeffamaa ture sagantaa ajaa'ibsiisoo fi sagantaa hedduu namatti toluu fi hedduu miidhaginaan sagantaalee akka biyyaatti gaggeeffaman keessaa Jimma Abbaa Jifaaritti sagantaan gaggeeffame sagantaan iftaraadha. Fakkeenyummaa guddaa kan qabuu fi dhala dhufuufis waa lafa kaa'e yookaan immoo kiyyoo guddaa lafa kaa'e keessaa sagantaa iftara Jimma Abbaa Jifaaritti gaggeeffame isaan gafaati. Haaluma kanaan godina Baalee magaalaa Roobeetti sagantaan gaggeeffame keessaayyuu hanqinoota bara darbanirraa waa barachuudhaan waa hubachuudhaan haala addaatiin sagantaan qophaa'ee jira. Dhimmicha kana gadi fageenyaan akka nama beeku tokkotti ennaan dubbadhu keessaayyuu sagantaan kun akka qophaa'uuf dargaggoota adda durummaan hojjechaa turan keessaa tokko dargaggeessa Dr. Mahmud Kadiri itti aansuudhaan Husni Kochii leenjisaa Martial Arts garee Dragon City irraa yookaan immoo Dragon Martial Arts Club kan Roobee kan ta'an irraa jechaadha. Armaan dura itti gaafatamummaadhaan bakka kanatti kan hojjechaa turee fi akkuma walii galaatti lulluuqii bara darbee irratti waan gaarii dalagaa ture Bakar Adam ture. Bakki isaa bakka bu'uudhaan namoonni hedduun keessaa kan akka Dr. Mahmud Kadir kan akka leenjisaa yookaan immoo Coach Husni Muhammad isaan biroos namoota hedduu jiran jechaadha. Kana gidduutti immoo hojii ogummaatiin hojii dandeettii teeknikaa waa miidhagsuu keessatti warroota hirmaataa turan 2M Construction hiriyoota lamaan maqaan isaanii wal fakkaatu Abdulakim Mahammaatii fi Abdulakim Mustafa warroota biyya san keessatti manneen diizaayinii haala addaatiin ijaaruudhaan construction haala addaatiin fudhachuudhaan magaalaa keessatti real estate adda addaa ijaaruudhaan beekamtii guddaa horatanii fi amman tanatti dhaloota saffisaan gama constructioniitiin hanqinoota armaan dura darban fooyyessuudhaan jechaadha warroota taalentii guddaa qaban 2M Construction asumaan galateeffachuun barbaada. 2M Construction hiriyoota lamaan maqaan isaanii wal fakkaatu Abdulakim Mahammaatii fi Abdulakim Mustafa hojiin isin dalagaa turtan milkaa'insa sagantaa saniitiif akka haal duree tokkootti yookaan immoo akka qabxiis tokkotti waan ilaalamu keessaa isa tokko jechaadha. Haaluma kanaan immoo ogeessota teeknishaanota adda addaa kallattiilee adda addaatiin gama oodiyoosiin sagantaan sun kallattiidhaan qulqullina akka eeggatuuf warroota dalagaa turan keessaa namoonni hedduunis jiranii. Akkasuma immoo viidiyoo haala gaariidhaan qulqullina qabuun nu waraabee qilleensarra oolchaa kan jiru Z Production keessaayyuu yeroo ammaa kanatti dargaggeessa lafaa dhufaa jiru hanqinoota gama sooshaal miidiyaatiin akka godinaattis ta'e akka magaalaa Roobeetti qabnu keessaayyuu namni tokko gara sooshaal miidiyaatiin yoo jiraate hanqinnaa fi cimina jiru san ol baasee dubbachuudhaan furmaata harka gagatu qeerroo sochoosuudhaan hawaasa sochoosuudhaan gara misoomaatti fiduu danda'a waan taateef dargaggoonni akka Z Production heddummaatanii Z Production bira dhaabbachuun magaalaa san keessatti haamlee dargaggeessaa fiduu danda'a. Dargaggeessa araada adda addaa jalaa baasuu danda'a jeetiin amana. Kanaafuu walumaa galatti Z Production dargaggeessa lafaa dhufaa jiru sagantaa san qulqullinaan kallattiidhaan bifa viidiyootiin waraabee hawaasa keenya biraan ga'ee jira. Amma sarara deebinee galatoomi jechuun hin barbaada.
Itti aansuudhaanis keessaayyuu sagantaa sanarratti koreen qindeessitu sagantichaa walumaa galatti sagantaa saniin ittiin milkaa'anii jiran waan taateef amma sarara deebinee walumaa galatti bulchiinsa magaalaa Roobee bulchiinsa godina Baalee akkasuma immoo hooggantoota gandaarraa dabalatee warroonni sagantaa sanarratti hirmaatan hundi isaanii galatoomaa jechuun barbaanna gara madda walaabuu miidiyaatiin duuka buunee hordofaa turre ilaalaa turre waan taateef jechaadha. Akkasumas immoo sagantaa keenya irratti hawaasa keenya gammoojjii Baalee rakkinoota adda addaa isaan qunnamanii dhimma daangaatii fi hongiidhaan wal qabatee rakkoo hedduun isaan qunname hawaasa keenyaaf gareen tokkummaa ijoollee Baalee idil addunyaa sagantaa chaalenjii addaa qopheessuudhaan dhalattoota godinichaatiif irra deebi'aa yeroo hedduu yaamicha godhaa turanii yaamichi isaan godhaa turanis armaan dura sagantaalee adda addaatiin bifa gargaarsaatiin gargaaraa turre ammatti immoo sagantaan isaan jalqabanii itti milkaan kun sagantaa nyaata qofaan bira dhaabbachuu osoo hin taane wayaa qofaan bira dhaabbachuu osoo hin taane hawaasa keenya kana gaddeebisnee dhaabuudhaaf dandammachiisuudhaaf akka isaan of danda'aniif gochuudhaaf maaltu barbaachisa kan jedhu sagantaa marii erga gaggeessaniin booda irratti xumura irratti kan walii galan keessaa tokko chaalenjii re'ee lamaa kan jedhu qophaa'ee ture. Namoonni danda'an immoo sanii ol kan gatanis jiranii dachaadhaan warroonni godhanis jiran jechaadha. Warroonni yaamicha san keessatti hirmaatanis hedduun isaanii ni jira. Istaatiksiin akka mul'isu jechaadha. Warroonni sagantaa san irratti hirmaatan immoo dhuguma dubbachuudhaaf ittiin milkoofnee jira kan jedhanis namoonni hedduunis dubbatanii jiran jechaadha. Ajandaan guddaan re'ee lamaa kun hawaasa keenya dandamsiisuudhaaf harka qalummaa jalaa baasuudhaaf lafti kun lafa horsiisaati. Horsiisa re'eetii, horsiisa loowwaniitii, horsiisa gaalaa, hoolaati wantoota akkasii qabata. Beellada adda addaa horsiisuu lafa mijataa ta'e waan taateef yeroodhaa yerootti waan nyaatan, waan sooratan qofa kennuuf furmaata hin ta'u jechuudhaan marii geggeeffameen walumaa galatti keessaayyuu sagantaa sanarratti adda durummaadhaan hirmaataa kan hirmaachisaa turan shamarranii fi dargaggoonni keenya amma sarara deebee galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Harka qaleeyyummaa jalaa yookaan immoo yeroo hundumaa wantoota bilchaatan qofa kennuurra hawaasa keenya kan dandamsiisuu ni dandeenyu tooftaa kana jechuudhaan tooftaa akkasii kana baasuun hojii deeggaramuu fi hojii itti fufiinsa ta'uu qaba. Keessaayyuu warroonni irratti hirmaatin hedduun isaanii waan jiraniif sagantaaleen akkasii kun sagantaa gar tokkoon saba ofii gargaaruudhaan gar tokkoon immoo faayidaa khayrii dalaguu keessaa tokko waan taateef namoonni waan irratti hirmaatanii chaalenjii re'een lama kan jiru irratti hirmaatanii dirqama keessan baatan amma sirra deebinee galatoomaa isiniin jenna. Dadhabbii kanaaf immoo hojiilee hojjetaman kana keessatti Soofmar Relief Development Organization dhaabbata miti mootummaa kan ta'eetiin hawaasa keenya kallattiilee adda addaatiin rakkoo dhufuuf darba keessatti qooda fudhachaa jiru keessa Soofmar Relief Development Organization hedduu galatoomaa jechuun hin barbaanna. Haaluma kanaan immoo sagantaan keenyaadhaa kallattiidhaa kan isin biraan gaanii ture Anfalmataa Roorrooti waan nu dhaggeeffataniif galatoomaa sagantaa biroo bal'inaan kan walitti deebinu ta'a. Oolmaa gaarii isiniin jedha.